Ashama harka fuun hordoftoota fi daawwattoota Gadaa News Network har'a haala yeroo biyya keenyaa irratti keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenyas Dr. Tafarii Nugusee jedhamu. Baga nagaan dhuftan Dr. Tafarii Nugusee. Baga nagaan weeddanii miidiyaa Gadaa egaa maqaa kana baay'een jaalladha. Maqaa Gadaa kana maqaa kanaan dhufuu keessaniif isinitti gammadeen jira. Isinis yeroo keessanirraa aarsaa gootanii miidiyaa keenyatti nu affeeramuu keessaniif galata qabdu. Gamanumaan gara gaaffii keenyatti haala yeroo amma biyya keenya keessa jiru wajjin haala tokko tokko waliin mari'achuudhaaf sin affeerre. Erga Haacaaluun du'ee haalli biyya keenya keessa jiru hedduu yaaddessaa dhufee jira. Fakkeenyaaf morkattoonni paartii siyaasaa hidhamuun, dargaggoonni morkattoota ta'an hidhamuun kanuma wal qabatee haalli biyya keenyaa guyyaarraa gara guyyaatti hammaachaa deemaa dhufee jira. Haala kana waliin wal qabatee gara dirree dimokiraasiitti ce'uun ni danda'ama. Kanarratti yaada qabdan mee akka nuuf kennitan barbaanne. Hayyee galatoomi. Yaa gaaffii bareedaa na gaafatte. Yaa adeemsa kana akkamitti ilaalta sitti fakkaate? Haacaaluun watersheedii ta'u yookiin bakka itti bireek ta'e cabe wayii haa ta'u malee adeemsi sana duraas kallattii sitti agarsiisuu qaba, xiyyaa sitti agarsiisuu qaba. Lammaffaa immoo uummanni Oromoos garamitti akka deemaa jiru wanta sitti agarsiisuu jira. Duraan dursee uummanni Oromoo walii gala yoo ilaalteette waggaa 50 darbe kana qabsoorra ture. Qabsoon Oromoo kuni finiinaa ture. Finiinaa dhufe. Finiinaa waan dhufeef firii argisiisaa dhufe. Jijjiirama garaagaraa argisiisaa dhufe. Waliigala akka qabsoo Oromoo gaafa ilaaltee jettu Oromoon mul'achaa, Oromoon guddachaa, Oromoon miidhagaa, Oromoon caalaa ilaalamaa, tulluu guddaa ta'aa, guddachaa akkasitti dhufe Oromoon. Amma kana keessatti immoo akka sabaatti fedhiiwwanii fi deebii gaaffiiwwan garaagaraa qabaa ture. Bara Haayila Sillaasee sanaa fakkeenyaaf rakkoon diinagdee isa guddaadha. Dhimma lafaatiin wal qabate lafti waa hunda waan ta'eef kanaaf lafa irraa ciisanyaa ta'ee irratti abbaa lafaa otoo ta'ee jiru ciisanyaa ta'ee lafa dhabee jedhu sun qonnaan bulaan sun uummanni Oromoo walumaa galatti lafa argate. Egaa saniin booda gaafa gaaffiin lafaa suni deebi'ee jedhu ijoollee isaallee gara mana barumsaatti ergachuu jalqabee barumsi akka duraanii tokkoof barumsa tokko immoo tika horii akka kan jedhamu sana hundumtuu barachuu jalqabee afaan garaagaraaniyyuu baradhu garuu beekumsa alagaa kanas faranjii kanas argatee namni baay'een isa keessaa bahee qabsoo finiinse qabsoo dur kan diinagdee kan lafaa sana booddeerra immoo kan aadaa kanatti jijjiiree afaan ofiitiin barachuu, afaan ofiitiin mana murtiitti tajaajilamuu walumaa galatti eenyummaan Oromoo suni deebi'aa dhufe. Eenyummaan Oromoo gaafa deebi'aa dhufu eenyummaan suni ofumaaf gaafii uume, ofumaaf gaafii dhale. Ofumaa gaafii dhalee gaafiin suni maal ta'e amma gaafiin suni duraan dursee uummanni Oromoo duri kan alagaatti isa bulchaa mootummaa mataa ofii qaba jedhama. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu mootummaan naannoo Oromiyaa suni uummata Oromootiif ta'uu dideetti diinaaf kan inni ergamu meeshaa diinaa ta'e otoo kan Oromoo ta'uu qabu. Kanaaf mootummaa mataa kootiin hundeeffachuu qabaa. Dhimma birmadummaa koo dhimmi Finfinnee amma dhimma biraa miti dhimma birmadummaa. Finfinneen kan Oromooti. Kan Oromoo hanga taatetti seerri Finfinnee bahu seera Oromiyaadha bahu. Seera Oromiyaa bahu seera Finfinnee bahu. Kanaaf Finfinnee maastar pilaanii babal'achuun dhimma birmadummaati. Walumaa galatti gaafa ilaalte birmadummaa keenya.
Yoo ati eeyyamte, yoo ati fedhii qabaatte, yoo Finfinneen kan keeti jettee amantee jettee Finfinneen babal'achuu ni dandeessi. Garuu keessa ati baasuu qabda. Karoora sanatti baasuu qabda. Iddoo kanatti kanan hojjedha. Iddoo kanatti kanan hojjedha. Iddoo kanatti kanan godha jechuu qabdaati. Rakkoon kan jiru lakkii kanaa miti akkasitti miti kan deemnu. Inumaayyuu waan barbaachisaa ta'e guddachuu qabdu. Ammaan achi Finfinneen kana caala bal'achuu qabdu. Naannoo koorratti dhiibbaa qaba. Fakkeenyaaf amma waan amansiisaa tokko sitti dhimma Finfinnee wajjin wal qabsiisee. Finfinneen gaafa babal'attu Finfinnee daangessuudha jedhanii jiddugala maalidha naannoo Finfinnee sana hundeessanii ture. Naannoo Finfinnee sana hundeessanii daangaa itti godhan. Rakkoo birmadummaati jedhanii amma kan ka'u tokko daangaa sana ce'anii ijaaranidha. Dhuguma waa'ee koyyee facceeffaa yoo ilaaltu kana. Gara environmentiin garuu waan biraatu sitti mul'ata. Akka fageessitee gamatti gaafa ilaaltu rakkoo biraatu sitti mul'ata. Rakkoon biraa sitti mul'atu suni tokko maalinni naannoo Finfinnee kanatti naannoo addaa Finfinnee iyyuu haa jennu Oromoo iyyuu haa ta'u naannoo sanatti Buraayyuu irratti Galaana irratti Laga Xaafoo irratti maal irratti namni callisee babal'atee manni ijaarame callisee qorqoorroon naannoo sana guuta beektaa? Naannoo Finfinnee sanarratti akkuma jiruun diriiree uummanni sun itti baay'atee jedhee tokko rakkoon risoorsii Finfinnee fi naannoo sana qunnamuu deemu tokko rakkoo bishaaniiti. Bishaan amma bishaan uumamaan saayinsii isaatiin maalidha? Bishaan roobatu jira. Roobni suni gaafa roobee jedhu lafatti bu'aa. Margi jira. Margi dirqama jiraachuu qaba. Margi suni bishaan sana dhugeeti. Bishaan suni lafa jala gadi seenaa jechuudha. Lafa jala gadi seenaa hirrisaa achiin booda burqaa ta'ee baha. Yookiin lagas ta'ee lagatti kan yaa'u suni bishaanuma samiirraa gadi roobee lafa seene santu karaa wayiitiin burqaa ta'ee laga ta'ee baha jechuudha. Yoo ati qorqorroo guutuu irra diriirsiteette bishaan samiidhaa gadarca'u roomu suni qorqorroo irra bu'aa. Qorqorroon sun ofirraa dabarsee galoo godhaa. Galoon suni bishaan sana iddoo biraatti dabarsaa waan bishaan lafa gadi seenu jiru. Kanaaf Finfinnee fi naannoon Finfinnee guutuun rakkoo bishaaniitiif saaxilama fuulduratti jechuudha. Kana akka Oromootti akka abbaatti fageessitee yaadda. Fageessitee yaaddee lakkii hingaa. Finfinneen amma naannoo miliyoona 5ti. Naannoo ishii wajjin wal qabatee Buraayyuu Sabbataa maali kana wal qabatee hanga miliyoona 5-6. Tole nugaa amma iddoon kun magaala guddoo taateerti. Iddoo biraatti bakka bishaan jirutti magaala biraa hundeessuu nu wayya. Bakka bishaanii sirriitti jirutti gara dhiya Oromiyaa kana amma bishaan sirriitti jira. Isa abbaan dha. Kanaafiyyuu Edessa irratti magaala ijaaruu nu wayya. Daabus irratti magaala ijaaruu nu wayya. Iddoo biraatti Waabee irratti bishaan gara Baalee bishaan hedduu jira. Kanaafiyyuu Waabee irratti ijaaruu nu wayya. Gannaalee irratti ijaaruu nu wayya. Jettee akkasitti yaaduu karoorfachuu qabdaati. Kana kan gochuu dandeessu yoo abbaan biyyummaa sii mirkanaa'edha. Hundaafuu dhimma Finfinnee kanan fide dhimma birmadummaatiin wal sii qabsiisanii birmadummaan keenya nuu kabajamuu qaban gaafii ture. Gaafii qabsoo qeerroo ture. Qabsoon qeerroo suni finiinee wayyaanee harka kennachiisee nuti shororkeessitoota isin sirriidhaa jechisiisee namoota hidhaadhaa baasee dhaaba siyaasaa hedduu biyya akka galan godhee mootummaa sana jijjiiree jechuudha. Mootummaa sana jijjiiree booddarra kan nu gaddisiisuu fi nu gubu hin ganamne. Ganamuun immoo akkam akka nama aarsu hin beekta. Hin ganamne warri waadaa nuu galee, warri isin ceesisna jedhee, warri ammaanachi karaan kuni karaa isin jettanutu sirriidha. Isin wajjiniin karaa isin jettan kana deemna. Nuti wanti isin goonu maqaadhumaaf isin dura deemna mootummaadhaaf hin jenna malee kan of bulchus kan ofii raawwatus isiniin jedhanii erga nu gowwoomsanii aangoo harkaan gaaniin booda nu gowwoomsanii aangoo qabatan. Aangoo gaafa qabatanii jedhan dura kan keenya seenee booddarra diina nutti ta'an.
diina nutti taanii achiin booda irratti gaafa barru nutti garagaranii kun afaan qawweetiin beekaa keenya artistii keenya hundumaayyuu mancaasaa jiru. Hacaalus akkas tajjeesanii obbo Dinquu Dayyaasaa nama beekaa nama abbaa qabeenyaa nama Oromoof dhiigu nama kana keessatti gahee guddaa qabu biyyaa baasanii dursanii jechuudha. Kanaaf wanti Hacaaluun dura ture hundumtuuyyuu warra Oromoo mataa qabu kana hundumaayyuu baasuu fi mataa dha'u keessaa miidhuu akkasitti deemaniiti dhumarra egaa Hacaaluttiyyuu darbanii sana rukutanii achiin booda Oromoo fi Biltsiginnaan yookiin PP warri jettu kuni gargar gallee gargar ba'anii amma gududdaaf garaa taanee walitti gaarreeffannee jirra jechuudha bara gaarreeffannaa keessa. Galatoomadhaa yaada bal'aa yaada dabalataa hedduu nuu kaastanii fakkeenyaa fi haala siyaasa biyya keenyaa wajjin wal qabatee rakkooleen uumamaa akka mudatan fakkeenyaaf haalli riisaayikil gara bishaaniitiin hanqinni gara fuulduraatti mudatu rakkoowwan garaagaraa siyaasaan wal qabatee rakkoon uumamaa akka nu mudaturree waan baay'ee nuuf kaastanii gamanumaanii gara gaaffii keenya lammaffaatti ce'uudhaaf yeroo ammaa kanatti akkuma gaaffii tokkoffaa irraa rakkoolee hedduu nuuf kaastanii siyaasni yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa ittiin deemaa jiru morkattoota gara mana hidhaatti abbaa qabeenyaa Oromoon qabdu guyyaa baasuu irratti artistii beekamaa Oromoon akka ija ofiitti ilaaltu ajjeesuudhaan wantoota kana gochuudhaan Oromoo jilbiifachiisuuf yaaluun akkuma itti fufetti jiraate yeroo ammaa kanatti yeroo barattoonni gara yuunivarsiitiilee garaagaraa deeman waan ta'eef haalli amma jiru kun haalli barattoonni barnoota isaanii irratti abdii egeree ta'uudhaaf baratanii gara fuulduraatti itti deeman kun kan durii wajjin wal dura qabnee abdii akkamii qabu fakkeenyaaf barattoonni naannolee adda addaa deemanii barachuun akka duriitti wal bira qabnee yoo ilaallu bara kana akkamitti ilaaltu meesin? Yaa baay'ee yaaddeessa haalli amma jiru keessattuyyuu diinummaa fi walgaarreeffachuun kun akka jirutti itti fufeennaan ani barattoonni naannoo Oromiyaatii bahanii otoo deemuu baatanii jedheetini yaada. Hunduma caala sii galee Hacaaluun dura wanti turee fi Hacaaluun booda wanti jiru garaagarummaa guddaa qaba. Hacaaluun dura wanti ture yaa jechuun waan sun akkasuma finiinee dhufaa ture. Rakkoon garaagaraa sun walitti gaarreeffachuun sun. Waan sana diiskaaleeted faranjiin diiskaaleetu ta'e amma wal gaarreeffachuu fi gamaa gamana dhaabbatanii walitti dhaadachuun sun siin godha amman sii godha amman sii achi si baasa siin mancaasa jechuun suni otoo yeroo sana gadi bu'ee jiraate otoo Abiyyi beekaa ta'ee maallaa wayya waan kana Jawaar namni tokko namni mataa qabu Jawaar waan kana maal goona warra Amaaraa irraas nama tokko fidee mee maal goona kibbarraa fidee Tigraayis amma fottoqaa jirtu kanarraa fidee mari'atee akkas nu wayya akkasitti deemuu wayya mee ati Jawaar waan kanarratti kana jedhi amma diinummaa miti kan nu barbaachisu rakkoo kana keessaa wal qabannee bahuutu nu barbaachisa mee Jawaar kanarratti kana godhi asii Daani'el Kibrati masaraa oolaa Jawaar Muhammad immoo mana hidhaa Baqqala Garbaa mana hidhaa kaa sirrii miti kun otoo beekaa ta'e kanneen walitti qabeeti okay qeesichis Daani'el Kibrati waan kana dhiyeessi maal jetta kanarratti Jawaaratis kana sana booda wal mormuu danda'u jarri kun yaada fudhatamaa qabaachuu dhiisuu hin danda'an. Olaantummaa yaada maalii yaada mo'achuu afaan qofaa miti gocha kan ta'uu qabu kun silaa warri lamaan kun hooyyaanne thinkers I believe Jawaar thinkeriidha jara kana wal bira fidde yaadni kee maal Jawaar yaadni kee maal Daani'el yaadni kee maal Aluula yaadni kee maal warra wayyaanee Dabratsiyoon maal jetta kana lammaa maal jetta kana dan achiin booda miidiyaatti dhiyeessi
yaada kee ibsadhu Lammaa, yaada kee ibsadhu Jawaar. Achiin booda uummanni mataa isaatiin yaada sana hin fudhatu. Yaada olaanaa dhufaa jechuudha achi keessaa. Jawaar deeggarta taanan yaadni Jawaar fudhatama qaba taanan hundi keenya hin fudhanna. Maaliif uummata guutuuf fudhate jechuudha. Akkasii wajjin deemuu dandeenya. Akkasiin silaa kan waan kana rakkoo kana gadi qabuu dandeenya. Otoo akkas godhee jiraate, otoo hunduma araarsee, hunduma qabatee, hundumaan firoomee, hundumaan michoomee hin deema ta'e Abiyyi daawun Abiyyi must go namni jedhu hin jiru. Maaliif hundumtuu yoo achi keessatti of argaa jechuudha. Amma garuu Jawaar mana hidhaa, Baqqalaan mana hidhaa, warri Maqaleetti, warri kun garuu warri tokkummaa faarsanii fi warri yeroo hundaa Minilik gooftaa keenya jedhanii warra harka muree fi harma muree faarsan suni masaraa keessa akka barbaadanitti fandalalanii jiraatu taananii biyyi sun kan hunda keenya waan ta'eef hin danda'amu. Sirrii miti. Kanaaf rakkoon kun egaa dhaqeetii diddaa kana walitti bu'iinsa kana uume barataanis sana keessaa dhufe barataanis dhaqee walitti bu'uun isaan oolu. Waan sana hin sirreessine waan ta'eef. Kanaaf barumsi bara kanaa yuunivarsiitii bananii ijoollee iddoo garaagaraatti erguun kun ijoollee walitti bu'aa jedhanii walitti buusuudhaa fi yuunivarsiitii dirree lolaa gochuudha yoo ta'een ala ani gaarummaan isaa natti mul'atu dursa hojiin manaa baay'eetu hojjetamuu qabaan jedha akka kooti. Okay, yaada bareedaan nuuf kaastanii egaa barachuun kan danda'amu siyaasa saba tokko ol qabanii siyaasa tokko garqabuun osoo hin ta'in wanti godhamu hundi mariidhaan yoo godhameen alatti akka kanatti walgaarreffannaan saboota hedduu jabaatee waan jabaachaa waan jiruuf barattoonnis haamileedhaan gara naannoo tokko gara naannoo biraa deemanii barachuun rakkoodha akka isin jettanitti. Haalli kun haalli biyyi keenya keessa jirtu kun daranuma guyyaarraa gara guyyaatti rakkinni kan jabaachaa deemu walgaarreffannaan saboolee mootummaanis saba tokko ol qabee saba tokko qaqqabuun wal marii dhiisuun wantoonni akkasii kun guyyumarraa gara guyyaatti dabalaa ka deemu asumaan gara gaaffii keenya isa lammaffaatti isa sadaffaatti yoo deemnu meesin doktor yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo yeroo mootummaa balaaleffachaa jirutti yeroo mootummaan immoo uummata akka diinatti diinonfatee ilaalee kaan mana hidhaatti kaan ajjeesuudhaan kaan abamsiisuudhaan yeroo dararaa jiru kanatti namoonni tokko tokko immoo Oromoodhuma keessaas ta'e saba biraarraa haa ta'u yeroo itti kun maallaqaan irree subamee haa ta'u yaadanirree yookaan qalbiidhaanirree wallaalee haa ta'u hin beeknu yeroo akka idil addunyaatti deeggarsa waamnaaf jedhanii yeroo ammaa kana miidiyaalee tokko tokko irratti haasaanidha. Waan kana meesin akkamitti ilaaltu? Look, amma eenyu isaaniidha amma eenyu kan waame sana eenyu sana laalteeti maaliif waamanii bira geessa? Kan keenya Oromoodha ofiin jedhanii warri achi keessa jirani insignificant waanuma waa'ee isaanii odeessuuf illee qaanoftuudha. Waan insignificant namni tokko si galee waanuma fee gochuudhaan mirga qaba. Wanti sun sirriidha jedhee itti amanee jennaan gochuudhaan mirga qaba. Yihudaan amma Yesuus Kiristoos gurguruudhaan mirga qabaa ture. Waanuma san godhe, waanuma Yihudaan gochuu qabu godhe. Yihudoonni biyya bara kanaas waanuma akkasii gochuu danda'u. Waan nama ajaa'ibuu miti sun. Garuu Yihudaan Yesuus gurgura jechuun Yesuus du'atti hafa jechuu miti. Namoonni muraasni amma jiran kun Oromoo gurguratan yookiin gananii Yihudaa ta'an jechuun Oromoon dukkana keessa cuuccaa kana keessatti hafa jechuu miti. Uummanni Oromoo miliyoona 30. Haati Oromoo maseenaa miti. Haati Oromoo ilmaan hedduu qabdi. Sabboontota hedduu qabdi. Kan ishiidha halkanii guyyaa yaadanii hojjetan hedduu qabdi.
Garuu warra kaan eenyu haa jennu haa fudhannu ilaali. Iliitii Amaaraati warri kun kan deeggarsa kana keessa jiranii baay'inaan irratti hirmaachaa jiranii si'aayinaan kana keessa warri galanii iliitii Amaaraati. Okay, iliitiin Amaaraa maaliif akkas godhan? Maali? Dhuguma Abiyyi amma fedhii isaanii eegee fi hiriira addunyaa guutuu jedhanii har'aa miti iddoo garagaraatti goone kan jedhan yookiin gochaa jirra kan jedhan. Maaliif kana godhan? Yoo duuba deemtee ilaaltu iliitiin Amaaraa jannoon qabu. Walumaa galatti waan sitti mul'atu iliitiin Amaaraa maal jetta pragmatist warra jedhaman san waan akkasiiti. Pragmatistiidha. Yeroo tokko deeggaru, yeroo tokko deeggaru, yeroo tokko achi fiigu, yeroo tokko as fiigu. Kanaaf amma yoo fakkeenyaaf yeroo 2014 dura iliitiin Amaaraa hedduun keessattuyyuu jalqaba wayyaaneen yeroo dhuftu ABO'n gaafa ka'ee jedhu iliitiin Amaaraa wayyaanee deeggaraa turan. Iliitii Amaaraa hunda caala ABO'n biyyaa dhiitamee akka ba'u kan hojjechaa turan iliitii Amaaraa. Anti Oromoo waan ta'aniif jechuudha. Yeroo sanatti wayyaanee wajjin walii ta'anii. Wayyaaneen karaa isaanii nutti dhufte malee utaaltee miti. Naannoo Amaararra ceetee utaaltee miti kan Oromiyaa galte. Achirraan nutti dhufte. Achi beeziin isaanii Gondar keessa beezii kamii qabu. Amma booddeerraa gaafa Oromoon ka'u, Oromoon gaafa falmachuu jalqabu 2014 faa yeroo ijoolleen dhagaan waan garagaraa sochootu taa'anii kolfaa turan. 2015 taa'anii kolfaa turan. Mootummaan harbuu miti kan dhagaadhani mukarraa bu'uu jechaa turan. Waan tokko jijjiiraman fiddanii jechaa turan. Yoomi qabsooni qeerroo Novembarii keessa jalqabeemi. Novembarii 22 jalqabe. Novembarii 22 gaafa jalqabu achiin jiranii jarri kuni irraanfatanii ginciitti jalqabe. Ginciidha mandiitti bariisaa mandiitti ba'e. Bariisaadhuma sana Ambootti baame. Sana booda Hararitti cehe. Arsiitti cehe. Iddoo hunda wal gahe. Hanga dhaqee Hagayyaatti naannoo ji'a 6 ji'a 7 Oromoon kophaa qabsaa ture. Booddeerraa dhimma Walqaayiteedhanii maalii jedhaniiti gaafa Hagayya nan yaadadha ammallee. Gaafa Hagayya 28 Gondaritti hiriira gaggeessan. Hiriira gaafa Hagayya 28 jechuudha. Inni mormii jedhamu mormiin Amaaraa jalqabaa ishii sanaadha. Sana dura lafa jala warra biyya waan tureef keessa waan tureef sirriitti waan beekuuf. Yeroo sanatti yeroo Oromiyaa keessa akkasitti ibiddi boba'u sana warra maalii jedhamu amma gara biraatti jijjiiranii amma gariin amma baay'ee faarfamu faannoodha. Yeroo sanitti warri Gondar kuni Yegooba Zalaqaa warra jedhan qabu. Warra Gooba Zalaqaa sana wajjin amma tokko walitti dhufeenyi jira qeerroo jidduu qeerroof Gooba Zalaqaa jidduu. Yeroo sanatti irreecha faas akka dhufan affeeramanii jiru dhufaniiru. Yeroo sanatti egaa Yegooba Zalaqaa sana wajjin walii galamee Gondaritti gaafa ba'an yeroo sana dhiigni Oromoo dhiiga kooti jedhanii kan ba'an. Maayindii Oromoo deeggaruu jalqaban iddoo kanatti. Oromoo deeggaruu jalqabanii achi nutis qindeessinee gaafa Hagayya 6 Finfinneetti ba'an. Kan Finfinnee warra qindeesse keessaa tokkoodha. So iddoo sanatti baanee booddeerra gaafa hidhamnu warra qindeessine jedhamne warra yoo hidhamnu
warra qindeessaa jedhaman keessaa 4 Amaara ture. 4 keessaa akka carraa ta'anii nutti makaman. Lama illee warruma qindeesse. Warri kun nama 4 moo 5 isaan keessaa nuti nama 33 turre. Nama 33 keessaa namni 28 Oromoo, namni 4 moo 5 immoo Amaara ture. Baay'een isaanii nu gadani. Manuma hidhaatti illee himanna irratti illee ani Oromoo miti, ani maalidha, ani sabni koo, ani Minilikiin jaalladha waan isaaniin jedhin hin jiru. Really dhugaa dubbachuu. Wajjiniin baanee jechuudha. Iddoo sanatti wajjin hidhamne nuyidha kan tokko taanee dhaabanne. Okay, sana booda maaltu ta'e? Achiin booda hin adeemne. Booddeerra egaa isaanis gara isaanii nutis gara keenyan qabsoofne. Hunda caala qeerroon karaa cufee wayyaanee morma qabee morma cufee jechuu dandeessaa. Kokkee cufee Finfinnee irraa fudhatee Maqaleetti galche. Maqaleetti gaafa galchee wayyaaneen Maqaleetti galtee Oromummaa mul'achuu jalqabu kan dura xiixuu jalqabe Amaara. Kan dura xiixuu jalqabe. Kan dura Abiyyi abaaruu jalqabe Amaara. Iliitii Amaara. Akkam waan kuni taranyaadha maalidha kunoo akkas ta'anii jedhanii bakka u'uu jedhani. Karaa meeqanii iyyani. Biyya alaa kanatti sama hoggaarraa yoo yaadattu 2019 walumaa galatti Abiyyi ICC jedhanii addunyaa guutuu kan waliin gaa turan isaaniidha. Abiyyi ICC jedhanii achi taateen waxabajjii 2019 suni taate. Taateen suni maaliin warri naannoo Amaaraa suni Mikbaaruu faa Dr. Ambaachoo faa hin ajjeefamne. Isaanis gara finxaaleeyyii kanarraa namtichi Asaaminoo Jeneraal Asaaminoo hin duune. Achiin booda iyyanii somaa fiduu akka dadhaban wallaalan. Baranii ta'anii mari'atan. Maal gochuu dandeenya jedhan. Akka Oromoo karaa cufanii kokkee cufuun hin danda'amu. Affaar irratti yaalanii ture. Affaar qabatanii achiin booda naannoo Jibuutii sana qabachuuf yaalanii ture. Istiraatejikaalii baay'ee iddoo murteessaan jiran walumaa galatti. Finfinnee keessa hin jirru jedhu malee hin jiran. Finfinnee keessas. Otoo Finfinnee keessa jiraatanii yeroo sana yeroo Asaaminoo fa'aa yeroo Abiyyi ICC jedhanii ba'an sana yeroo saniif Abiyyi achirraa buqqisanii darbachuu danda'u. Dan wanti isaan gochuu danda'anii biirokraasii haa qabannu, biirokraasii haa weerarru, achiin booda Abiyyi haa qabannu. Abiyyi farda keenya godhannee Oromoo yaa ofirraa ittisnu. Sanatti deemanii sanatti waan milkaa'an fakkaatu garuu milkii miti. Maaliifi milkii miti kanan siin jedhu ummanni Oromoo ummata guddaadha. Yeroo tokko Cloud Seminar waa'ee Oromoo gaafa qoratu maaltu si dhibee waa'ee Oromoo kana qorattaa jedhani. Maaluma si dhibee si kitaaba 30 waa'ee Oromoo haga barreessitu waan biraan barreessitu jedhani. Namticha tokkotu jedhe yeroo Himaaliyaa ba'u tabba Himaaliyaa akkas jedhanii gaafatanii jedhe. Maal jedhaniini maaluma si dhibee tabba kana baataa jedhanii. Qallisteen teessuwaati maaluma si dhibee tabba kana baata jennaan tabba kanatu as jira. Kanaafan tabba kana baa'e. So Cloud Seminaaris Oromoota as jira. Oromoon gaara kana, Oromoon guddaa kana as waan jiruuf addunyaa kanarra saba gurguddaa jedhamu keessaa tokko waan ta'eef saba kana qorachuun dirqama waan inni qabus qoradhee maxxansuun dirqamaa akkasii. Oromoon gaara. Gaaran hamma feete sigaree wallaansoo walqabi hin mo'atamta malee mo'attu gaara. It's impossible. Kanaafi Oromoo mo'uun dandeessu. Oromoo keessaa jabaa hidhuu dandeessaa. Oromoo keessaa jabaa ajjeesuu dandeessaa.
haati Oromoo kumaatama deessi. Dhimma seenaa miti. Haati Oromoo kumaatamaan Haacaaluu tokko ajjeesan Haacaaluu kumaatamatu baha. Si galee akka Cheenuu Acheebeedhe ummata jechuuni akka lootuuti jedhe. Lootuu yoo eegee ishii kuttee yeroo muraasan booda eegee ishii deebifattee. Ummannis jabaa isaa keessaa gaafa ajjeestu yeroodhaaf waan isa miite sitti fakkaata. Yeroodhaaf ummanni suni mootii isaa jalaa hiitee waan bittinnaa'u sitti fakkaata. Konfiijiniin garagaraa hin uumamaa, hirriphaa, si galee dhukkubsatee aadaa, hindiidhaa garuu gocha sanan godhu yeroodhaaf sun. Sana booda gaafa tarkaanfitti galu bakka seentuu dhabde. Kanaafi inni guddaan inji ummata sana kana gaara akkasii kanatti hin araaramta. Wajjiniin akka saba tokkotti akka waan ummata tokko akka guddaa tokkotti wajjiniin araaramtee wajjin mari'attee egereen keenya maal ta'uu qaba akka mootoo taane maal taana fuulduratti akka mammaaksan jedhan warri maal taana jedhanii waan taane dhabanii jedhu miti sanatu nu baasa. Kana kan natti mul'atu. Dhugaadha yaada bareedaa nuuf kaastanii gaaffiidhuma kanatti dabalee yeroo keenya wajjin deemuudhaaf yeroonis waan deemaa jiruuf hiriirri mootummaadhaaf ba'amaa jiru yookaan deeggarsa mootummaa jedhamee akka addunyaatti yaamame kun mootummaa barri aangoo isaa dhumate kanaaf faayidaa ni qaba akka amma jedhamaa jirutti hiriira kana deeggaraa jedhanii maallaqa dhangalaasanii wantoota hedduu gochaa kan jiru mootummaan. Hiriirri isaa waamaa jiran kun faayidaa ni qabaa fi bara aangoo mootummaa dhumate kanaaf yaada kanarratti yaada nu kennitanii gaaffii keenyas gara xumuratti waan deemnaa yeroo wajjini. Yaada bareedaa gaaffii bareedaadha kunis. Duraan dursee akkuma ati jettee iyyuu wanta kana deeggarsi qarshiin hedduun kan ramadame biyyaa. Biyyaa ramadamee namoonni itti godhamee du'aa jirra badaa jirra nu dhaqqabaadha amma gaaffiin. Inni kuni egaa amma taargeetiin isaanii waa lama laal. Taargeetiin isaa wanti isaan ergaan isaan dabarsuu barbaadan waa lama kana. Ergaan tokkoffaa amma warri isaan irratti xiyyeeffatanis warra biyya alaa kanaati. Engadda oggaarraa abiyyi ICC warra jedhamu kanatu har'a abiyyi IC koote yookiin ice creamii kootii jedha. Abiyyi gooftaa kootii kan jedhu kaleessa abiyyi gooftaa seexanaati, gooftaa jinniiti warra jedhutu har'a gooftaa keenya maleekaa keenya warri jedhu warra har'a hiriira bahe kanaadha. Ergaan isaa maalidha inni? Ergaa lama dabarsuuf. Tokko abiyyi diaasporaa biratti fudhatama qaba. Diaasporaan isa fudhatee jira. Diaasporaan isa deeggaraa jira. Diaasporaan waan isa deeggaraa jiruuf diaasporaan kuni fuudhee ummata biyyaa saniini akkanumaan isin Oromoon asitti qeerroon asii utaalee maal godhee karaa cufee gatiin qabu. Warri ummanni biyya alaa hedduun kunoolaa argitu nama hagasii kana lakkoofsa meeqa akka jedhan hin beeknu garuu lakkoofsa bogas ta'e baay'ee guddaa ta'e wayii nutti himu amma akkasitti miidiyaan isaanis sana dabarsaa mootummaa keenya abiyyi deeggaruudhaan hunduma caalaa amma kan baay'ee si gaddisiisu bari waa'ee mootummaa iyyuu hin dubbattu waa'ee mootummaa Itoophiyaa hin jiru waa'ee biltsiginnaa iyyuu hin jiru piippiin hin jiru amma waa'ee abiyyi deeggaraa abiyyi tiishartii isaa uffachuu qabdaa abiyyi paarkii gaafa ijaarsisu teessoo kunoo ijoollee kan akka ijoolletti ishii konkolaataa ijoolleen irra teessee taphattu kan isa gaafa inni ittiin taphatu isa viidiyoo waraabdee suuranii maxxansuu qabdaa akkasitti uummata amansiisuu qabda. Look, what does that mean? Maal jechuudha suni? Egaa isa qofaa miti amma yeroo durii
wal bira naa qabi. An gaariidha jechuufi miti. Garuu at least wal bira naa qabi. Yeroo Mallas jiru haati warraa Mallas Azeeb Masfinii jechuudha. Mana barumsaa ijaarsistee eebbisiisteerti argitee beektaa? Mallas kitaaba 10 ol barreesse. Kitaaba san tokkoo maqaa isaatiin hin barreessine. Mallas asoosama qaba. Asoosama isaallee maqaa isaatiin hin barreessine. Yaaltan maal jedha afaan Amaaraatti. Afaan Oromootiin balbala rurrukutamaa oole kan jedhu asoosama tokko qaba. Yawaalaa isheetiin maqaa biraatiin barreesse. Maqaa kitaabota poolisii kana garamitti adeemnaa kana maqaa isaatiin otoo hin ta'in maqaa dhaabatiin barreesseetti leenjisaa ture. Abiyyi garuu jalqaba of malee ana malee namni hin jiru. Amma warra ministeerota waamee hunda isaaniitiin mul'ata kootti gufuu taatu taanan isinin fixaa'edha. Ministeera isaatiin kaabineedha ministeerri kun. Biyyattiin sun hanga amma kan ta'uu qabu. Haayila Sillaaseedhaasi dargiinis mangistuun akkasii at least mangistuun nama 2-3 warra isa deeggaru qabu. Warra wajjin mari'atu. Bara Mallas, bara Haayila Maariyaam collective leadership qabu. Collective leadership isaanii murtiin dha. Ammoo kaabinii isaatiin mul'ata kootti kaabinii mul'atan qabu. Ministeerri tokko mul'atan qabu. Mul'anni isaa mul'ata Abiyyi bakkaan ga'uudha. Mul'ata kootti gufuu taata taanan sin ajjeesaa jedhaan. Lamman kana kan inni ta'e mul'ata kootti yoo buute ani Nobel Prize argadhee natti naaf ta'edha. Rakkoon lammaa fi Abiy kan biraa miti bara waan guddaa miti. Gaafa ani Nobel Prize argadhu baga gammaddeedhaan hin jennu. Natti naaf ta'e. Inumaayyuu baateeti faallaa koo taate VOA irratti dubbatte. Kana rakkoon isaanii guddaan. Kanaafi kuni maal sitti agarsiisa? Abiyyi hagam akka diktaatariyaal ta'edha. Diktaatariyaal kan ta'e kana faarsu isaanii. Kanaafi warri asiis tiishartii isaa uffatanii Abiyyi keenya farra dimokiraasii akka ta'an. Abiyyi keenya fulbaana baay'ee akka bulchitu sii hawwina. Maal jechuudha? Anummanni filate moo Abiyyi kan bulchuu qabu. Abiyyi ummanni filate naan hin filanne taanan immoo bu'uu qabu. Hin feene taanan umman bu'uu qabu. Kanaafi amma warri biyya alaa kun egaa ergaan isaan dabarsuu barbaadan biyya keessatti laaliin deeggarraadha. Lammaffaa immoo akki isaan yaadanitti lafa jalas wanti isaan hojjechaa jiranii karaa hiriira kana kun kumaatamaan baasne kanaaf kana hojjechaa jirra. Warri amma alaa kun EU'n, European Union'in, Amerikaan baay'inaan kan gargaaran isaan yoo yaadatta ta'e ollaa irratti konferensii tokko yoo qopheessinu mootummaa Ameerikaa wajjiniin taane mootummaan Ameerikaa maaltu yaadama? Sabaaf sablammiin biyya sanii maal yaadu jedhanii konferensii tokko wajjin qopheessine. Konferensii sana irratti yaaddoo keenyas rakkoo keenyas itti himanneera. Isaanis immoo waan Ameerikaan gochuu qabdu himaniiru. Konferensii sana irratti jechuudha. Konferensii sana irratti erga himameen booda mootummaan Ameerikaa dafee hiiringii waame. Hiiringii waame gara mootummaan Ameerikaa egaa qaama sadii qaba. Qaama almost waliin hojjeta jedhama malee waliin argin yookiin ammatti faallaa walii ta'e jechuudha. Faallaa walii ta'e. White House'n kophaatti jira. House of Representative'n kophaatti jira. Seneetiin kophaatti jira. Seneetii fi White House'n amma Riippaabilikaanii waan ta'aniif amma tokko wal deeggaranii wajjin hojjetu. House'n immoo Riippaabilikaaniin waan guutanii Dimokiraatonni akka Dimokiraatotatti yaadu faallaa waliiti jechuudha. Amma Trump miliyoona 130 irraa dhaabe biyyattii sanarraa gargaarsa. Gargaarsa kana gaafa dhaabu gargaarsi kuni Dimokiraatonni gargaarsa dhaabuun barbaadan. Biyya kamirraayyuu gargaarsa dhaabuun barbaadan. Nutti simanii.
gargaarsa dhaabuun gaarii miti. Qarshii kana dhaabuun gaarii miti. Qarshii dhaabuu kana waa afur kaasee waa afur keessaa waan lama waan isaan yeroo hunda kaasanii sitti. Tokko gargaarsa irraa dhaabnee jennaan ulee keenya of harkaa dhaabnee jechuudha. Nama tokko akka si ergamu yoo barbaadde waa itti kennitee ergatta. Malee ayi jettee yeroo irraa dhorkatteette jedha. Rakkoo lammaffaa kan nutti dhumu nama biraa bira deema. Abiyyi yoo nuti amma gargaarsa irraa dhaabbanne warra dimokiraatota jedha. Gargaarsa kana irraa dhaabne akka amma White House-in miliyoona 130 irraa dhaabe. Suni dhaabbataan hanga pirezidaanticha achirra jirutti jechuudha. Hanga ji'a 2 ji'a 3 hin fooyya'u kun. Dhaqee hanga ji'a 6 hin deema walumaa galatti. Maaliif hanga aangoo walii dabarsanitti hanga ji'a 3 hin deema kana booda achiin booda murtee kanas irra wooma riippaabilikaanii dimokiraatiin mo'atee murtii kana irra deebi'anii ilaaluu yoo ta'e dhaqee hanga ji'a 6 hin deema suniyyuu immoo seneetiin yoo eeyyameedha san. Maaliif walumaa galatti mirgi waa'een gargaarsa biyya alaa kana kennuuf dhaabuu haawusiin dhaabinaa jedhellee akka kaleessa amma gargaarsi dhaabachuun sirrii miti abiyyi garuu of sirreessuun sirriidha kan jedhan suni yaada dimokiraatotaati suni. Amma garuu poolisiin kun himaammanni biyya alaa gargaarsa dhaabuun kan White House kan White House malee kan House of Representatives miti. Kanaaf qarshiin 130 sun miliyoona 130 sun achumatti hafeera. Hin fooyya'u sun. Hundaafuu egaa qarshiin suni dhaabbateera. Haawusii keessaas Karambaas kaleessa kan isaati nu deeggarte jedhee sirbu kuni Karambaas jalqaba mootummaa Itoophiyaa qeeqee nama 20 ta'anii kan Mike Pompeotti barreessan. Mike Pompeodhaa miti kan qarshii miliyoonni 130 irraa dhaabbate jedhe. Dubartiin kun haga ammaa ejjannoon ishii sanarraa hin jijjiiramne. Kaleessa gargaarsa dhaabuun kun sirrii miti jette malee gargaarsi kun deebi'ee kennama hin jenne. Si galee? Kanaaf Ameerikaan walumaa galatti Mike Pompeo kaleessa waan inni jedhe viizayyuu si dhorkachuu dandeenya jedhaniin Ameerikaa akka hin galle jechuudha. Filannoo gaariin geggeessitan taanan. Kanaaf amma kuni jira. European Unioniin biyyatti ergee nama mootummaa biyyi warningii isa dhumaa kennaniifiira. Of eeggannoo isa dhumaa kennaniifiira. Kun hundi naasiseeti amma warri niyoonafxanyaa kuni xalaa wayii barreessanii ummanni hagasii hiriira bahee jira jedhanii suuraa fi viidiyoo wayii waraabanii European Unionii mootummaa Ameerikaatii galchuudhaaf karoorri isaanii. Garuu isaan hin baasu. Already dead. Dubbiin kuni dubbiin Oromoos dubbiin Abiyyii fi mootummaa biyya alaa kunis akka Hayilamaariyaam jedhe sanidha. Dubbiin Oromoo jedhe Hayilamaariyaam. Bofa hudduu lixxee. Qabduu hin citaa gadhiistu hin lixu. Hunda caalammoo summii isaa gadhiisee Oromoo gochuu hin dandeessu. Dursine hojjenneerra kanarratti akka Oromootti dursine mana marii Ameerikaa amansiisneerra. White House-inis amanee jira. European Unionis amanee jira. Amma hiriira ba'uu miti lafa ciisanii European Unionin nurra deemaa. Abiyyi garuu nu jalaan tuqina otoo jedhanii namni isaan dhaga'u jira. Hin yaadu malee. Kanuman jechuu barbaada. Galatoomadha yeroo keenya waliin deemuudhaaf nutis gaaffii keenya xumurree gara xumurarra jirra. Yaada dabalataa yaadota amma ammaatti kennitan kana keessa yaadni dabalataa ni jira yoo jettan daqiiqaa 2 ni qabna kanarratti yaada keessan kennuu dandeessu. Yaada dabalataa umaan qabu garuu jabaadha bakka jirtanitti jabaadha. Uummanni Oromoo abdii kutachuu hin qabu. Abdii kutannaan immoo karaa kamiiniyyuu qabsaa karaa kamiiniyyuu karaa isin baasu isintu beeka. Karaa tokko qofti
nama hin baasu. Karaa hedduu garuu galmi keenya Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba. Oromoon Oromiyaa to'achuu qaba. Ofiin of bulchuu qaba. Mirgaa hiree ofiin of bulchuu argachuu qabna, qabaachuu qabna. Kanaafi karaa hundumaaniyyuu hamma danda'ametti hunduuyyuu hanga humna isaa haa qabsaa'uun jedha. Ergaan koo inni dhumaa kanuma. Gadaanis jajjabaadha. Gadaan keenyas deebi'ee haa dagaagu. Gadaan meelbaa injifannoo. Hordoftoota fi daawwattoota Gadaa News Network qophii har'aaf qabannee dhiyaanne asumarratti xumurraa. Keessummaan keenya kanarraas galatoomaa jennaa sa'a keessanirraa aarsaa gootanii waamicha keenya dhageessanii asitti yaada keessan nuu kennuudhaaf gamanumaan isin galateeffanna. Tole daawwattoota keenya qophiin keenya har'aaf qabanne asumarratti xumuraa torban sagantaa biraatti nagaa walitti deemutti nagaan nu tura.